Akkam jirtu followeroota yookaan immoo subscriberoota Turushop akkuma beekamu dhaabbanni Daminaa Teek websaayitii Turushop irratti namoota hirmaachisaa jira. Carraa yeroo gabaabaadhaaf turu kanaan hirmaadhaatii websaayitii monetaayiz ta'e banachuudhaan akkuma argitan guyyaa guyyaadhaan yuuroodhaan galii argadhaa. Fakkeenyaaf akkuma argitan fakkeenyaaf websaayitoota jalatti banaman keessaa websaayitoota 62 banamee jira. Sanniin keessaa fakkeenyaaf Bokkuu Turushop kan jedhu kan nama hirmaataa Turushopiidhaaf kan baname yuuroo 52 guyyaatti hojjechuu danda'ee jira. Akkasumas Turushopiin yuuroo 28 hojjetaara. Eeboo Turushop kan jedhu yuuroo 9 hojjetaa jira. Shaaboo Turushop kan jedhu immoo yuuroo 7, Hasan Turushop kan jedhu immoo yuuroo 5. Kun jechuunis guyyaa guyyaadhaan galii guddaa argataa jiranii isinis hirmaadhaa. Hirmaachuudhaaf immoo lakkoofsa bilbilaa dhaabbata Daminaa Duwwaa 969707070 irratti bilbiluudhaan carraa gabaabaa namoota xiqqoodhaaf turuu kanaan hirmaachuudhaan galii guddaa argadhaa jennaa galatooma. Chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan namoonni galmaa'uu barbaadan immoo maqaa keessanii fi komentii jalatti barreessuudhaan akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa isinii kenne irratti dawwaluudhaan hirmaachuu ni dandeettan jennaa galatooma.